السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا قالي كرة الدنيا تنرد يركم تنهد خيسان الراس من قدو أبا خينيا أدير خينيا قبني لفني جرقا ورين بيتني ورين بيني ججو شير قدا هجيتني ايقل جرقا ورين أسجلا نقافة مرتي خيسان اسن جلا قبني فيديو خيسان أكا الدنيا رد اسني بيكم استديو جر أنا دراخان اسن وجن هاسو نتاقا السلام عليكم وعليكم السلام بغانا غان نودو تانكا بغانا غان سنين خانو مافوغا رانتنا سغنتاتي كوتا كبندتين سيبرت ديادي جرا كما استوديو جرانا ترا سي افيرا جرو خنت يرو باي انومات فيديو خنا راساو امو يرو اما خنا منغدو خيس دي بي مال تو بيتين رافي بي على خيس دي ما جرا جچورتين رانتنا سيبرت دو ميدا وتوتا كنيا سلام جيبوتا ناساو كنيا بننا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكا غدان المان رومو خان اسلاما خان كريستانا بكما جتني سلامتان تنجتان قلبي رابقاتي جناجيسو سلامة بودان أرانتنا ونيني راسيقا فجو فدي مقالان قدون هررقي بها ايه ايسا مقالان قدون ممتين درا جلديسا جانين جلديسا مقالا جلديسات مقالا جلديسا أبا بيتا قابدو تاريخات مقالا قدو هررقي بها جتو هررقي لتاتي في باو ممتين مقالا جلديسات تولي وعليكم السلام خانو مافوغا خبجمتوني كاكالين المان رومو ورين بيني في ورين بيخو جدو مي أكبرن مي مقالا مومنتي قدو هررقي بها مقالا جلديسات جانين تنا سينا اسي اكسنوس مقالا فرنكالو ميتي كنو رايفز مقالا فرنكالو تيس ديريدواتي تان المان فرنكالو كبان مقالان قدون المان فرنكالو ديريدواتي تان امو ادري بيوتان جان سبا سبلموتا وجي كابا خانافو مقالان المان فرنكالو ديريدواتي أبا بيته وفيدي تولي مقالان جلديساتني ايه سبب كتامي ديريدواتي را خرا بادو تتي بلا وجالا غارا جالا جرتي خرا إيساتي قطانته تولي تركناتي بقالا ممتين أبا بيته بيدي جارسا بيته بيدي جارسا ما باللنجيني هاتاتو مقالان كانت دقيتي أورمتي چرا تاريخ قبوتي مقالا جلديسات
tole mee adeero galatoomigaa barnoota guddaa sirraa harkatan jeetiin abdii guddaa qaba daawwattoonni keenya ummanni oromoodhaa guddaan bal'aan addunyaa irra jiru kun yeroo hammaa kana qabsoo oowwituu biyya teenya keessaa deemaa jiru kana wajjin wal qabatee manguddoon akka teenyaa tan akka teessaniitun ammaa dargaggeessi ilmaan keenya kuni maal godhuu qaba kanarraa uga nuti immaa dargaggeeyyii kakaafne wal jala oofne karaa tokko erguudha barbaachifti karaa yoo harkanne gaasunu yoo karaa harkanne karaa ammaan duran harkanne eemugaa irra guddaan isaanii mataa ilmaan isaanii warreen fuudhee mootummaa kana kanneen lola mootummaa kana hojii deemaa jechuunis jira warreen sii hundhiisanii biyyaa bahi jechuunis ni jira manguddoo akkanaatiif akka ilmaan isaanii biyya biraan ergine amma mootummaa irratti ergine akka ilmaan isaanii karaa waraana adda bilisummaa oromoodhaa ergan mee dhaamsaa sirraa nu qabdu nu kanarraa namni muka koree yoo fi gadi mure onni sun raamtu hin jiru ilmaan oromoodha akka karaa biyya amaaraa deemtanii amaaraan duuneen isin hin jaa biitti teenya oromiyaadha karaa jaalle marroodhaa deemaa namni deemuu barbaadu marroo bira dhaqa marroo wajjin hin du'aa malee mootummaa faashisti xalyaanii tana tan sirna torsoraa deemtuun tanaan karaa isaanii akkan oofneen isin hin jobboleeyyan kiyya galatoomigaa galanna kan bilisummaa haa ta'u daawwattoonni keenya warreen asirraa nu daawwachaa jiru baay'een ni beeka mee namoota tokko gariin as jala as qaba warreen yaada kannachuu barbaadu as jala yaada isaanii irraa furanna ayya seenaa warreen yaada kannachuu barbaadan mee abbaa keenya kanarraa yaada fudhatan yoo kan barbaadan jiraat halo halo salam alaikum ayye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagana gaa wala garre qaabo Walumaanu bakmala garre. ayye akkam jattare nagaa ami fayyumaami Amerikaan alhamdulillah. Yaada bareeda jirtan irra. wallahi mee kanarraa maal jetta kanarraa yaada kan amma fakkeenyaaf wanni inni manguddoo bira dhufee manguddoo hunda mari'achiisaa jiru na caqasi wanni inni manguddoo hunda biratti argamee manguddoo hunda mari'achiisaa jiruuf osoo mana kan kee teessee anis mana kiyya taa'ee waan hin jirre sooshaal miidiyaa irra gadhiisuu qofa osoo hin taane arraan tana waan biyya teenya keessaa deemu jiraa fi waan silaa dargaggeessa akka kiyyaa keetii kanarraa barbaachisurra marii godhuuf ka deemnudha mee kanarraa yaadaa qabdi uummata oromootiif mee maal qabda Wanni ni qabu amma akkuma dhugattu Oromoon waan ifii beekuu qabaa wanni ifii eenyu jette sirna naftanyaa jala deemee sirna naftanyaatti lolee seenaa isaa xureessurra deemee adda bilisummaa uummata Oromootti makamee lubbuu isaa yoo aarsaa godhe uummata Oromoo biraa illee seenaadha qabaa jechuudha. Deemee lafa naftanyaa irratti deemee naftanyaadhaa yoo du'e namuma maaliif du'eegaa inni nu seenaan qabu jechuudha. Naftanyaan ta seenaa teenya awwaalaa jirtu waan taateef. Egaa naftanyaan seenaa teenya ta awwaalaa turte ta afaan keenya awwaalaa turte ta saba keenya awwaalaa turte waan taateef naftanyaadhaaf firoomuu jechuun nama wadala harree bira taa'ee gaa wadala harree ilatti hin dhoofin jeen garte. Sadiin garaagarummaan qabu. Namuma galanni isaatillee dhuufuudha jechuu kiyya. Dole galatoomigaa galanni kee bilisummaa haa ta'u awo finfinne wala agarru yoo rabbiye Inshallah finfinne walumaanu wal agarru. jabaaddu galatoomi ayyeme nama biraas qabna gammas namoota yaadarraa fuunu hin taane sayaatidha aya gaa aboo seenaa gaa kabajamtoota qaqqaalii ilmaan oromoo ani tokkumaan akka wal dura jiranitti hin naqame tole seenaa yaada baadha manguddoon keenya argamu namoonni yaada gaafachuu barbaadan yaada nu gaafachuu dandeessan barbaadan gaafadha wanni carraa yeroo teenya qabanneeti kabanyee isiniif argamnee jirra kanumaafuu yaada keetan boon isin irra jirti tole seeniyat ayyega
Akadis. Ayya salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمي Nagaa fayya baga nagaa fayyaan karaa istiidiyoo jirra anaatitti argamte yaada kan kee baaddugaa fakkeenya warri abiyyoot kaasaa fakkaatullee as gubbaarra numaan arga garuu immoo ajandaan irra kan abiyyoot kaasaa itti miti kan ijaarsa ilmaan oromoo istiidiyoo jirra anaatirra dabraa jiru akkasumas ilmaan oromoo waan godhuu أيوة qaban waan manguddichi ما adeemee شاء keenya الله nuyi itti fufi yaada kee bayi. ما شاء الله ما شاء الله يا دغاري قبضني ديفا مالمو فيديو نچبو بكا انتاني جرا على جرا انت Etebo. بكا يعني انقبو Ah. يعني انقبو اما يا دبري درجه يعني سنكنا جرتن اكا ما اما مچان اما كنته باي سي اردفا جرا بيته باي سي اردفا جرا Ah. akkuma mucaan amma kennatee bahe kana yaanni kiyyallee bakka kanuma akka deemtaniitiin naafxanyaaf jechan dhumne isinii galee amma woboon sochii gaarii godhaa jira sochii gaarii woboon godhaa jiru kana woboo wajjin godhaa jenna qeerroo teenna warra biyya keessa jiru nummoo warri carraan biyyaan baanu jiraachiseeyyuu biyyaan baa jirra akkasittuun beeytanii. Yan oole. Galatoomi galanni kee bilisummaa ta'u jaalako amma marsaa lamadaatiin isin deebuu nagaa fayyanna oole. Aamin naa jajjabaadha. Ayyee jajjabaadhaa nama hirmaachisaa uummata keessa woboo bira dhaabbadhaa jechuu barbaadeeti guyyaa gaarii siif haa ta'u. Amshir kanallee maallullee warri biyya alaa jiru wal jaarmaa goonee duraan wal jaarmaa gooneetiin guruppii dhanne qarqaaraa jirra ammas ni qarqaarra amshir isin bira jira. Seenaa baa istiidiyoo jirra anaatirraa kan affeeramaa jirtanidha. Qaqqaalii ilmaan Oromoo addunyaarra argamtan marti keessan isiniif banaa dhagaa yaadaa muraata keessan waan saba keessan fayyadaa diratti akka dubbannu jechuu barbaanneeti. Sok dangodin. Te kolale. Tole argatuu hin dandeenye. Maasena. Nama kudha lamaan nagaa fatee namoota kudha lamaan nagajee. Ayyeega kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa waliin ga'uu dadhabnullee hanga yerootiif yeroo muraasaaf jechuudha waan asirra teenyee yeroo walitti gubnuu miti jechuudha. Har'a ajandaan keenya guddaan murtee isaan isaa maali? Yeroo hamma qabsoon oowwitee jiru kanatti dargaggeessi keenya bakka hunda dhaqee amrii mootummaa fuudhuu dhiisee amrii abbaa isaatiif amrii saba isaatiif amrii lafa isaa godhee biyya isaatiif saba isaatiif amantii isaatiif duu qabaa jechuudha biyya isaati irratti amantii fedhe qabaatee Oromoo fi Oromiyaa irratti jechuudha. Kanumaafuu gaamee yaada goolabaa yeroo akkuma reefu seenaa adda addaa nu himtetti seenaa san booda waan jiru yaada goolabaa meen irraa himiif uummata Bakka sana gaafatte. Nuti waan hin dhabne diina ni qabna. Waan hin dhabne bilisummaa. Ilma abbootiin keenyaa qamaati waan daaktee barbaree daaktee finfinnee galchiti. Gabrummaan ammaan dura ilmaan Oromoo fitti ammallee kunis kan sabaan afaan Oromoo dubbatu Oromoo kan jaan abiyyi aboo kaasaa'edha. Ilmaan Oromoo fita aboo namni baabbiletti jeese barataa tokkicha mataa isaa waraabessi nyaatee namaaf gayaa ilmaan Oromoodha. Tokkicha barataa taphataadhaa sidee ajjeese Hacaaluu Hundeessaa akkasuma Jawaar Mahammadii Baqqalaa Garbaatii fi Hamsaa Booranaatii fi warra isaan bakkaatus mana hidhaa galcheeti. Amma kajeellaa biyya namaa deddeema. Kanaaf ammoo akka namuu gurraan kan inni barsiises akka karaa bilisummaa Oromoo hiriirsaniin isiniin jaa ilmaan kiyya fakkaatu kan baleeyyan kiyya fakkaatu kan adeerran kiyya fakkaatu guutumattuu akka karaa adda bilisummaa Oromoodha. Karaa jaalamarroodha hiriirsaniin isinii dhaama adeerooyye. Akkana nagaanaa jiraadha nagaan sababa bilisummaatti finfinnee ta'aa walitti dhufnu. Galatoomi galanna hanga bilisummaa ta'u hoggaa hanga turte takka caalaa nuti rubrii nuuf dheeradhu siin jenna kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa gaa walitti as dachaanee jirre gaa awa maal abiyyoot kaasaa kan seenee ba'aa ol kuni ol seeni yaada ba'een siin jaa gaasi jalaa hin kaasa mee abiyyoot kaasaa suuraa isaa har'a jirtuuf kanaa jalaa hin kaasa seeni leenca kiyya shaajee abiyyoot kaasaa nama tokko nuti immoo Oromoo miliyoona tokko oli caalaadhaa hojii haasaa ooyaana kanumaafuu yaada kan geebee leenca koo kanaafuu gaa ilmaan Oromoodhaa martinuu yaada fi muraada qabdan. Ni beeytan namuutu asirratti ol baanee nama qoosuu osoo hin taane wanni har'a jira dhugaa jirtu lafa kaa'uu qabnaa jechuudha. Abboot kaasaa isin hima dhujiin.